abbootii ayyaana Eid al-Adhaa yookiin Arafaan geessan Eid Mubaarak. Kanumaan wal qabatees manni maree gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaa ergaa dabarseera. Asoosaa Beenishaangulitti namoonni 100tti dhiyaatan waggaa tokkoof baatii 10 oliif murtee seeraa malee hidhaa akka jiran akkasumas du'a Haacaaluun walqabatee jeequmsa dhalateen namoota hidhamanii turan kan lammummaa Ameerikaa qaban 3 keessaa 2 wabiin gadhiifamuu fi tokko ammayyuu hidhaatti hafuu gabaasaa qindaa'ee qabna. Tigist gammee Niiwuork irraa tamsaasa kana isin biraa gaa aanni gusuutaa mirree Aleksaandiriyaa Virjiiniyaa irraa isin keessummeessaan jira. Oduu galgala har'aatiif immoo tuujubee horaa qophooftee jirti gara sittiin isin dabarsa. Attama oltan dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmediif hoogganoonni gareelee mormituu dhimmootii biyyaa kan yeroo ammaa irratti marii geggeessaniiru. Dhimmootii marii isaanii ijoon olaantummaa seeraa, dhimma hidha abbayyaa, filannoof waliigaltee biyyoolessaa uumuusa jedhu ture. Hirmaattota raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise keessaa Profeesar Bayyana Pheexroos, Dr. Mararaa Guddinaa, obbo Yeeshawaasiif gama mootummaarraa immoo obbo Nugusuu Xilahuun turan. Dhimma mootummaan hookkara dhiyeenya biyyattii keessatti ka'een wal qabate hoogganoota siyaasaa hidhuu mormuurraan kan hafe martinuu dhimmootii kaan irratti yaada wal fakkaataa qaban. Profeesar Mararaan hoogganoonni siyaasaa hidhaa jiran gadhiisamanii marii waliigaltee biyyoolessaaf geggeessamu irratti mari'achuu qabu jechuun falman. Guyyoota 4 dura naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa gubbaa gandeen hanga tokko keessatti haleellaan raawwatame to'atamuusaa hoogganaan garee dhimmootii koominikeeshinii naannoo beeksisaniiru. Itti gaafatamaan waajjira dhimmootii koominikeeshinii aanaa gubbaa obbo Girmaa Nigaatu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti naannoon sun gara nageenyaatti deebi'ee jira. Waajjirri koominikeeshinii naannoo Amaaraa gamasaan haleellaa aanaa gubbaa keessatti raawwatameen lammiiwwan lubbuun isaanii dhaban 14 naannoo maatiin isaanii argamanitti sirni awwaalcha isaanii raawwatamuu ibsee jira. Haleellaa sanaan illee namoonni 6 madaa'aniiru. Namoonni gandeen kabiroo keessa jiraatanis sodaadhaan gara aanaa sanaa kan dhufan yoo ta'u kaleessa qaamotii nageenyaa waliin marii gaggeessanii gara naannoo ofiitti akka deebi'an waliin dubbataniiru jedhan. Obbo Gizaachoon haleellaa kana kanneen raawwatan ergamtoota Iwahaatii jechuun isaanii ni yaadatama. Akkuma kanaan itti gaafatamaan waajjira dhimmootii nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abdulaaziz Mahammad haleellaa sana kanneen raawwatan ergamtoota Masriif Iwahaati jedhanii kanaafis kanneen to'annaa jala oolan ragaadha jedhan. Itti gaafatamtuun waajjira koominikeeshinii naannoo Tigraay Aadde Liyaa Kaasaa dhimma kanarratti gaafatamanii bulchitoota uummata isaanii bulchuu hin dandeenyetu uummati maal beeka jedhanii tuffachuudhaan rakkoo uumame kamiifuu qaama sadaffaatti quba qabuu jechuudhaan yakka kana fudhatama dhabsiisaniiru. Naannoo Tigraay irraa kan hafe kutaaleen Itoophiyaa kanneen biroon nageenyi isaa boora'eera. Kunis mootummaan sirriitti bulchuu akka hin dandeenye mul'isa jedhan. Dandeettii dhabuusaa dhoksuuf immoo Iwahaatiif paartii naannoo Tigraay bulchu himachuu hojii godhateera jedhan Aadde Liyaan. Paartiin Tigraayin bulchu kan gaafatamu nageenyi naannoo isaa yoo boora'e qofa ka jedhan Aadde Liyaan haleellaa naannoo Beenishaangul keessatti raawwatameef kan gaafatamu ofiisaa badhaadhina jedhee kan of waamuuf mootummaa uummatii hin filanneedha jedhaniiru. Paartiin biyya bulchu kan Ivory Coast Pireezidaant Alassane Ouattara marsaa kabiroof akka dorgoman muudeenii jira. Isaan garuu marsaa sadaffaaf dorgomuu ilaalchisee murtii isaanii hin beeksisin jiru. Jalqaba waggaa kanaa kan umriin waggaa 76 Ouattaraan hooggansa dhaloota haaraatti darbuu qabasa jedhu dubbatanii turan. Karoorri Ouattaraa kun erga muummichi ministeeraa isaaniin bakka bu'u jedhaman Amaaduu Goonii Kaalibaalii dhibee onneetiin baatii darbe du'aan boqotanii booda jijjiiramuu mala. Innaa sirna yaadannoo Kaalibaalii marsaa itti dabalaaf dorgomuuf dhiisuu isaanii murteessuuf yeroon barbaada jedhan pireezidaantichi. Pireezidaanti Ouattaraan tarii murtii isaanii hagayya 6 innaa guutuu biyyaaf haasaa dhageessisan beeksisuuf jiru. Biyyattiin onkoloolessa 31 pireezidaantii haaraa filatti jedhamee eegama. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteets waamicha pireezidaanti Doonaald Tiraamp lakkoofsa loltoota Ameerikaa biyyootii alaa jiraatanii gad xiqqeessuu jedhuun booda loltoonni 12,000 Jarmanii keessaa baastee jirti. Aangawoonni ministirii ittisaa tarkaanfiin kun nageenya lammiiwwan Ameerikaa cimsa yoo jedhan kanneen qeeqan immoo tarkaanfichi biyya Tiraamp hojii ittisaa neetoof gahaa hin baafne jechuun qeeqaniif adabaa jedhu. Gabaasaa Siindiseen
namoota dubbisa. Jeettota ishee waraanaa maadhee humna qilleensaa Ispaangdahaalen jiran gara Xaaliyaaniitti godaansisuu fi maadhee ajaja waraana ishee kadamee Awurooppaa gara Beeljiyeemitti geessuu dabalatee Yuunaayitid Isteets loltoota ishee 12,000 Jarmanii keessaa baasuu isheetti hayyoonni hedduun baay'ee dinqaman. Waraansa addunyaa lammaffaatii booda jijjiirraa guddaa waraana Yuunaayitid Isteets keessatti ta'e isa jalqabaa ta'uu dubbatu ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteets Mark Esper. These changes will achieve the core principles of enhancing U.S. and NATO deterrence of Russia. Jijjiirraan kun qajeelfama ijoo Yuunaayitid Isteetsiif neetoon Raashiyaa dursanii ittisuuf qaban fiixaan baasuuf gargaara. Humna neetoo jabeessaa haala wajjiin jijjiirraa tarsiimoo Yuunaayitid Isteets gootuuf jijjiirraa hojimaata waraanaa ajaja damee Awurooppaa karaayyaa ittisaa Yuunaayitid Isteets fooyyessaa jedhan Esper. Garuu pireezidaanti Doonaald Tiraamp immoo Waayit Haawus irraa jijjiirraa guddaa kanaaf sababaalee kabiroo akka qaban ifa taasisan. But Germany owes billions and billions of dollars to NATO. And why would we keep all of those troops there? And now Germany's saying it's bad for their economy. Garuu Jarmaniin idaa neetoo doolaara biliyoona hedduutu irra jira. Maaliif loltoota keenya kana hunda biyyattii keessa keenya? Amma immoo deebitee Jarmaniin dinagdee keenyaaf hamaadhaa jetti. Nuuf immoo dinagdee keenyaaf gaariidha. Jarmaniin idaa baattee jirti jedhan pireezidaant Tiraamp. Pireezidaantichi yeroo dheeraadhaaf Jarmanii akka michuutti utuu hin taane akka dinagdee Yuunaayitid Isteetsiif yaaddoo uumtetti jabeessanii qeeqaa turan. Hayyoonni dhimma hariiroo qaxxaamura Atlaantik garuu tarkaanfii Yuunaayitid Isteets fudhatte kun hariiroo biyyoota lameeniif baay'ee hamaa akka ta'etti dubbatu. Neetoo ni dadhabsiisaa pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutiniif immoo gammachuudhaa jedhu. Aangawoonni Hoong Koong kaadhimamtoota leellistoota dimookiraasii 12 kanneen filannoo seera tumtootaaf fulbaana keessa dorgomuuf turan ugguranii jiran. Kaadhimamtoonni kun kan ugguramaniif seera nageenyaa biyyoolessaa Hoong Koong kan mootummaan giddugaleessaa Beejing baase morman akkasumas walabummaa Hoong Koongiif falmu jechuudhaan mootummaan har'a beeksiseera. Filannoo kanarraa kaadhimamtoonni ugguraman eenyuun akka ta'an hin labsamne garuu leellisaa dimookiraasii beekamaa Jooshuwaa Wong kanneen ugguraman 12 keessaa tokko ta'uu isaanii miidiyaa hawaasaa irratti beeksisaniiru. Filannoo kan sirnaa hin ta'in kan kaadhimummaa paartii isaanii simachuuf jalqaba baatii kanaa geggeeffameen sagalee 600,000 argatanii jiran. Mootummaan kaadhimamtoonni itti dabalaa filannoo kanarraa ugguramuuf jiru jedhee jira. Addunyaarraa lakkoofsa namoota COVID-19 qabamanii miliyoona 17 yoo ta'u 670,070 immoo du'aniiru. Yuunaayitid Isteets lakkoofsa lamaaniin addunyaarraa sadarkaa duraarra jirti. Galmee Yuunivarsiitii Joon Hoopkins irraa hubachuun akka danda'ametti uummata miliyoona 4.4 Yuunaayitid Isteets keessaa vaayirasii koronaan yoo qabaman kanneen 150,050 ol ta'an du'aniiru. Kutaaleen hangi tokko kan akka Kaalifoorniyaa, Filooriidaa fi Teeksaas guyyaa guyyaatti namoonni vaayirasichaan qabamuuf du'uu isaanii gabaasaniiru. Kaalifoorniyaan roobii kaleessaa namoonni 197 COVID-19 qabamanii du'uu gabaaste. Filooriidaan immoo namoonni 226 ta'an du'uu yoo beeksiftu, Teeksaas keessaa immoo yoo xiqqaate namoonni 313 du'aniiru. Hayyoonni eegumsa fayyaa Ameerikaa akka jedhanitti daldalaawwan hedduuf bakki daawwannaa tuuristii dafanii banamuun faca'uu vaayirasii kanaaf sababaa ta'e. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaanni Iid al-Adhaa yookiin Arafaa 1441ffaa guyyaa boru kabajamu. Sababa koronaatiin kan gamtaadhaan taa'amee waliin kabajamu akka hin taane manni maree gumii dhimma islaamummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Uummanni musliimaa yeroo ayyaana kana kabaju harka qalleeyyii gargaaruu fi waltumsuun akka kabaju waamichi dhiyaatee jira. Muktaar Jamal dabalata qaba. Ayyaana Iid al-Adhaa yookaan Arafaa guyyaa borii kabajamuun walqabateetiin ibsa kan kenne manni maree gumii dhimma islaamaa federaalaa ayyaanni kun kan nagahaa fi kan milkii akka ta'u hawwii isaa ibseetiin jira. Pireezidaantiin gumichaa muftii Haji Umar Idriis akka jedhanitti hawaasni muslimaa biyya keessaa fi biyya alaa bakkuma hundayyuu jiru yeroo kana gammachuudhaan akka dabarsu wal gargaareetiin yaadachuu qaba jedhanii jiru. ለኢትዮጵያ ሙስሊሞች ሙስሊማት ለወንድሞቻችን musliimoota Itoophiyaa obboleewwan keenya kanneen biyya keessa jiranii fi biyya alaatti argaman walumaa galatti musliimoota guutuu addunyaa irratti argamaniif baga ayyaana Iid al-Adhaa yookaan Arafaa kan bara 1000
441tiin isiniin gahe jechuu barbaada jedhan muftii Haji Umar Idris. Ayyaanni Iid al-Adhaa yookaan Arafaa ayyaana qalmaa ta'uusaa kan kaasan muftii Haji Umar Idris hawaasni yeroo qalma humna qabuun raawwatutti kanneen humna hin qabneef illee qooduu akka qabu waamicha dhiyeessaniitiin jiru. Iid al-Adhaa ይባላል የእርድ በዓል ማለት ነው. Iid al-Adhaan ayyaana qalmaati. Adeemsi kun yeroo nabiyyanaa Ibraahimii fi Ismaa'il irraa kaaseetiniin kan as dhaqqabeedha. Nabiyyiin kennallee akkanumaan hoolaa tumaaleessa 2 qalanii tokko ofii fi maatii ofiitiif fayyadamanii tokko immoo ummata isaaniitiif kan guutuu addunyaarra jiruu fi hanga gaafa addunyaan tun baddutti jiraatuuf niyyataniitiin kennan. Kanaaf Arafaan ayyaana qalmi itti raawwatu. Warroonni qalma raawwannu olloota keenya yaadachuun nurra jiraata. Manguddoota gargaaruutu nurra jiraata. Kanneen dhukkubsatan gaafachuutu nurra jiraata. Harka qalleeyyiillee gargaaruutu nurra jiraata. Akkuma amma arginutti namni gargaaramu malu heddummaataa jira. Namoonni hedduun hojii dhabeeyyii ta'aatiniin jiru. Rakkataan heddummaataatiniin jira. Balaan kana caalu akka nun mudanne Rabbi irraa nu haa eegu. Walii nahuu fi wal gargaaruun barbaachisaadha. Kan qabu isan qabneef qooduutu irra jiraata. Garaa waliinaanee wal gorsuu wal kabajuutu nurra jiraata jedhan muftii Haji Umar Idris. Yeroon amma keessa jirru kuni weerarri vaayirasii koronaa addunyaa raasaatiin yeroo keessa jirudha kan jedhan muftii Haji Umar Idris akkaataan haala kanaan duraatiin ayyaana Iid al-Adhaa yookaan Arafaa walitti bahaniitiin kabajachuudhaa dandeessisu ammallee akka hin jirredha kan isaan dubbatan. Labsiin yeroo atattamaa taa'een dabalatatti akkaataa amantaa Islaamaatiin yeroo weerarri wal fakkaataan hin dhufu naannoo sanirraa fagaachuu fi faloota dhibee san akka hin tatamsaane taasisuudhaa danda'amu hundayyuu hojiirra oolchuun kan amantaa Islaamaatiin ajajamu ta'u muftii Haji Umar Idris dubbataniitiin jiru. Haaluma kanaan adeemsota ittisa vaayirasii koronaa kanaan dura lafa kaa'ameen wal qabatee salaanni jama'aa kan iidaa akka hin jirre muftii Haji Umar Idris dubbatanii jiru. በየቤታችን ነው የምናከብረው። መስጊዶችን ይከፈቱ አልተፈቀደም፣ አዋጁም አልተነሳም። Manuma keenyatti kabajanna. Masgiidonnis akka banaman hin hayyamamne. Labsiin uggura kaa'ameetiin jedhellee hin kaafamne. Harka wal qabachuun, walitti dhihaachuun, wal hammachuun kuni hunduu yeroo itti dhoowwameetiin jiru waan ta'eef labsiinis kana waan dhoowwee jiruu fi ulamaa'onni illee irratti waliigalanii fatwaa addaatiin akka masgiidni banamu waan kallattii hin kaayiniif mana keenyatti kabajuu akka dandeenyudha kan hubannu. Nu egaa gama keenyaan masgiidota banaatii ayyaana iidaa kan waliinii salaataa ayyaana kabajadhaa jechuu hin dandeenyu jedhan muftii Haji Umar Idris. Ayyaana Iid al-Adhaa bara 1441ffaa kan guyyaa borii jimaata kabajamu kanaan wal qabatee hawaasni muslimaa yeroo kamiyyuu caala waliin nahee nageenya biyya isaatiif illee waaqa kadhachaa akka waliin kabajeetiniin wal gargaarus waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Asoosaatti sababa jeequmsa kaastan jedhuun namoonni 98 hidhamanii waggaa tokkoo fi baatii 10 darbus murtoo seeraa hin arganne jedhan. Pireezidaantiin mana murtii waliigalaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abdiisaa Waasee sababa dhibee koronaatiin dhimma namoota kanaa ilaaluun rakkisaa ta'uu dubbatanii waajjira abbaa alangaa waliigalaatti aangawaa olaanaa kan ta'an obbo Fuqaaduu Tsaggaa immoo namoonni shakkamanii kun hedduu waan ta'aniif deemsi murtoo kennuu yeroo fudhate jedhanii torban dhufus dhaddachi gara Asoosaatti imaluun dhimmicha ilaaluuf jira jedhaniiru. Naakoor Malkaa gabaasa qaba. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Asoosaa aanaa Odaa magaalaa Daalattii keessatti namoonni lakkoofsi isaanii hanga 48 ga'an erga hidhamanii waggaa tokkoof baatii 10 darbee jira jedhu jiraataan magaalaa Daalattii sababaa nageenyaa koof maqaan koo akka hin caqafamne jedhan. Bara 2011 gara jalqabaatti fulbaana gaafa 8 obboleessi jala hidhamee jira. Malaakuu Qajeelaa jedhama. Asoosaa maarramiyaa beeksitti. Amaashirraa dhaqanii gara nama 200 olii jedhu Daalattii Daabee Odaa Bildibiluu irraatii kan dhaqanii gara nama 40 olii. Namoonni kaanii achi aanaatti
qoratamanii namni isaanii baay'een isaanii achumatti hafanii ijoolleen ilmaan Oromoo baay'een isaanii akkasumatti qabamanii hidhamanii fi har'a bor jedhamaa hin qoratamaa garuu qoratamee wanti firiin isaa beekamu tokkollee hin jiru. Ragaatti dhiyaachuu didee guutuu didee beellamootuma jedhanii amma fulbaana 2011 hidhamanii amma guyyaa har'aatti yookaan balleessitanii jedhanii yookaan immoo bilisan jedhanii akkasumatti murtii malee maatiin isaanii darara guddaarra jiru ofii isaaniifis dhukkubaa dambisaati sukkaara waan kanaaf kana fakkaatuuni baay'een isaaniif rakkina guddaarra bu'anii. Namni kan biraan Teeraa Baqqala jedhamuu fi firootni isaa 2 erga hidhamanii waggaa tokkoof baatii 10 darbuu dubbatus namootni hidhaman caalmaadhaan dhalattoota Oromoodhaa jedha. Waan mootummaan gochuu qaba jedhus akkasitti ibsee jira. Wanti kun dhuguma qaama balleessu yookaan qaama balleessu seeratti dhiyeessuu osoo hin taane jibba sabummaa kabiraa fakkaata. Baranamma kana keessa iyyata barreeffatanii turan. Lamaan isaaniiyyuu asusaasummaa Ramaabiittis kan jiraniif Kamaashii keessa kan jiraniif rakkoo fayyaa akka qaban beellammaa dheeras maramu wanta isaaniif ta'aa jiru akka hin jirree fi manni murtii rakkoo isaanii kana ilaalee ragaan isinirra jira yoo jettee ragaa isaanirra jiru sana dhiyeessee beellama isaanii gabaabsee akka murtii tokko isaaniif kennu gaafatanii turan. Iyyata isaanii sanallee hiikoo haga yoonaaf argachaa jiran qaamni dhufee addatti gaafachaa jiru hin jiru. Gabraamu wanti nama yaaddeessu yeroo koronaa kanallee nama 4 guyyaa gaafa 19 ji'a 9ffaa 2010 himatuma isaanii kanatti nama 10 dabalanii jiru. Qaamni balleessee hidhamaa miti. Yakkamaa mitiyyuu akka heera yookaan seera biyya kanaatti mirga qaba. Abbaa dhuguma yakkamaa ta'e wanta seerarra jiru akka seeratti kaballeessee seeraan gaafachuu danda'u federaalirraa dhufee osoo wanta kana qoratee sarreen kun jiraataan Oromoo akkuma kanallee gama isaaniif kan jiru hiikoo dhugaa argatee murtii tokko argachuu danda'a wanta hin jedhudha. Qaamni mootummaa isa ta'u waan kana ilaali. Obbo Abdiisaa Waasee pireezidaantii mana murtii waliigalaa naannoo Beenishaangul Gumuzii namoota lakkoofsaan isaan gargar hin baafanne erga hidhamanii waggaa tokkoof baatii 10 darbuu hinaalle namootni kun haala kana hidhamuun isaanii sirrii mitii jedhu. Sababaa namoonni kun hidhamanii hanga yoonaatti turanii fi murtoon ittiin kennamne ilaalchisee Obbo Abdiisaa Waasee akkas jedhu. Summa ትክክል አይደለም። አሁን ለምሳሌ በእኛ ቢፒአር ስታንዳርድ እኮ በቃ አንድ ሰው gochi kun sirrii miti. Akka qajeelfama BPR keenyaatti namni tokko dhimmi isaa erga mana murtii ga'ee booda ji'oota 2 keessatti murtoo argachuu qaba. Garuu haalotni itti yeroo isaa ol fudhachuu malus ni jira. Fakkeenyaaf godina Kaamaashii aanaa Baluu Jagamfuu keessatti namoonni 59 ta'an himatamanii osoo murtoon ittiin kennamin waggoota 3 ta'aniif turanii jiru. Yeroo ammaas mana amala sirreessaa Asoosaa keessatti argamu. Dhimma gaaffii amma ka'eef wanti akka sababaatti ka'u qaamni dhimma kana hordofaa ture dhaddacha naannawaa federaalaati. Ragaan dhaga'amee akka ofirraa ittisaniif guyyaan beellamaa qabamuudha kanan dhaga'e. Amma immoo koronaan dhufee jira. Gama teekinooloojiitiin viidiyoo koonfiransiin akka adeemsi seeraa itti fufuuf mana amala sirreessaa keessatti meeshaan kun akka seenu godhamee jira jedhamus dhimmichi hordofamaa hin jiru odeeffannoo jedhus qaba. በዛም ጉዳዩን እየተከታተሉ እንዳልሆነ ነው ያለኝ መረጃ። Komattoota keessaa namootni hidhaman gara caalaan dhalattoota Oromootii jechuun kan kaasaniif lakkoofsaan ibsuu baatanis dhalattootni naannoo Beenishaangul Gumuz hedduun hidhamanii jiru. Akkuma kanneen biroo murtoon ittiin kennamne yookaan bilisaan hin gadhiifamne jechuun kan isaan dubbatan. Waajjira Abbaa Alangaa Waliigalaa Federaalaatti itti gaafatamaan qorannoo yakka qindaa'aa fi daangaa ce'uu obbo Faqaaduu Tsaggaa komikee kana ilaalchisee waan beekan yoo qabaataniif gaafatamanii deebii akkas jedhu kennanii jiru. ከልኛ አንድ ሰዎች ጋር በተገናኘ እነ ዳዊት አብዲሳ በሚል namoota 21 maqaa isaanii anaaf ergite wajjin wal qabatee galmee Daawit Abdiisaa jalatti Daawit Abdiisaa dabalatee namoota 132 irratti galmee himannaa bannee jira. Galmeewwan himannaa garaagaraati kan baname. Inni ijoon jeequmsa waliinii kaasuu irratti fuuleeffatee seereekaa 240 jalatti kan himataman. Sana booda garuu akkaataa hirmaannaa isaaniitti ajjechaa raawwachuuf qabeenya barbadeessuun himatni gara biraa irratti dabalamee jira. Namoota 132f ragaa dhageessuun adeemsa dheeraa qaba. Jecha amantaa himatamtoota dhaggeeffachuun yeroo fudhata. Kanaaf nuti gama keenyaan yeroo gabaabaa keessatti qorannoo xumurree himata bannee jirra. Mana murtii dhaddacha naannawaa federaalaatti dhimma kana kan ilaalu. Yeroo ammaa dhaddacha naannawaa kanaan galmee himannaa 20 ta'uu qabna. Himatamaan galmee tokko jalatti qabnu ammoo nama 10 ta'a. Kanaafuu manneen murtii duraa duuba yeroo himannaan itti banameen ragaa dhageessisaa jiru. Kun osoo kanaan jiru koronaan Itoophiyaa seene.
Komiin nutti hin murtoofne jedhu dhiyaachuun isaayyuu seera beekuu dhabuurraa kan madde yoo ta'e malee sirrii miti. Murtoon adeemsa qaba. Obbo Fakaaduun gara fuulduraattis waan gama waajjira abbaa alangaa federaalaatiin taasifama jedhan akkasitti ibsanii jiru. Manneen murtii kana booda cufamanii waan hin turreef vaayirasii kooronaarraa of baraaruuf eeggannoo barbaachisaa ta'e taasisuudhaan torban dhufurraa jalqabee dhaddachi naannoo federaalaa gara sanatti waan imaluuf nutis akka abbaa alangaa federaalaatti qophii taasisaa jirra. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo karaa saatalaayitii, feesbuukiidhaa fi reediyoodhaan isinii darbaa jirudha. Dargaggoota Oromoo lammii Ameerikaa ta'an ajjecha artiist Hacaaluu Hundeessaan booda Itoophiyaatti qabamanii hidhaman keessaa 2 wabiin gadhiifamuu abukaatoon isaanii VOA'tti himanii jiru. Karaa biraatiin hundeeffama Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork yookiin OMN'n eegalee hojii teeknikaa dhaabichaa fi hojjechaa kan ture ogeessi Information Technology yookiin IT Mishaa Cirri ammallee mana hidhaa keessa akka jiru ibsamee jira. Obboleessi hangafaa Mishaa obbo Qixxeessoo Cirri Mishaan beekumsa isaatiin biyya tajaajiluudhaaf yeroo OMN biyyatti waajjira banate biyyatti deebi'e malee yakka inni hojjete hin jiru, siyaasa keessaas harka hin qabu jedha. Abbaa alangaa federaalaatti daayireektara yakkoota qindaa'oo fi daangaa darbanii obbo Fiqaaduu Tsaggaa garuu Mishaan meeshaa koominikeeshinii seeraan alaa gara biyyaa galchuusaa bira geenyeerraa jedhan. Tigist Gammee guutuu gabaasa kana akka kanaa gaditti qindeessitee jirti. Dargaggoo Reedwaan Amaan sanbata hagayya 29 bara 2020 biyya gaheet bariitusaa wiixata adoolessa 30 to'annaa jala oolfame. Yusuf Bashir immoo ji'oota muraasaaf biyya erga turee booda to'annaa jala oolfamuusaati. Maatii keessaa namni dubbisne annutti himan. Dargaggoonni kun lamaanuu gara ji'a tokkootiif to'annaa jala erga turanii booda wiixata darbe mirga wabii qarshii 6,000tiin gadhiifamuu isaanii abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo dubbataniiru. Ijoolleen tun lammii biyya alaati. Tokko as keessaa fakkeenya reedaa dhufee guyyaa lammaffaa irratti qabame. Wanti inni beeku hin jiru. Lammaffaa Yusuf illee haa qabanii malee namni kun lammii biyya alaati. Uummata akkallee wanti inni dalagee waan yakka inni dalage wanti poolisii wanti dhiyeessu hin jiru. Kanaafuu ammallee deebi'ee bultii 14 irra gaafate kun seeraan alaa. Nama tokko ragaa malee hidhanii kaa'uun tokkoffaa seerri deemayyamu, lammaffaa mirga namaa fi mirga seerri kenneef kan darbu waan ta'eef sababni isaan dhiyeessan kuni haala kamiinuu fudhatan waan hin qabneef manni murtii yeroo dabalataa kennuu hin qabu. Kanaafuu wabiin gadhiisuu qabaa kan jedhu dhiyeessanii akkaataa kanaa manni murtii yaada keenya ammeesse kana dhiyeesse kana fudhateetiin wabii isaa mataadhaan qarshii 6,000 kafalanii akka wabiin bahan jedhanii akkaataa kanaan amma qarshii kan qabsiisanii karaa biraatiin ogeessa teeknooloojii odeeffannoo jechuunis IT yan ta'ee fi waggoota 2 dura hojii gaarii as Yuunaayitid Isteetsi keessatti qabu dhiisee biyyaaf hojjechuudha gara biyyaa deebi'uusaa maatiin an dubbatu dargaggoo Mishaa Cirrii ammallee hidhaa keessa jira.